Sinkabate wanin darbamne darbe halal fatas moate ela chima jalasike dadhabe sirrata no fafate safu dandetti ke obsake isatina dabate koke fate makake lapsa male intawgati kenyate sitamane ngune amane Baratan bakka jireenya dhaabbatan qabu yeroo baay'ee bakki dhaloota kunis gara ganda barataa Shawaariidhaarraa walqixxee yuunivarsiitii tan baradhee ganna darbee tunan eebbifame adoolessa 13 bara 2015 waaqayyo waan gurguddaa anaaf godhee waan gurguddaa inni chachii ana keessatti karaa raajii addaamuu natti dubbate waan nama gabaabsee isin taasaa yeroo keessan fudhadhu inni tokko bara 2014 jalaa boqonnaadhaas politikoo bira dhufeen ture. Asii booda fulbaana jalqabaarraa boqonnaa waan dhufee jiru charchii biraa waan hin beeknee fi charchii makanan dhufee politikoo asii booda charchii kana dhufee iddoo kanan taa'aa nakaasanii maal akkana jedhu na gaafatanii asii booda barataa kan ta'ee fi barana akkan fixoonni itti mee asii booda maallaan jedhu haayiskuuliidhaa kaaseetii jireenyaa baay'ee rakkisaa ta'e dabarsaa dhuftee haayiskuulii madarbitee si jalqabee naa jedhanii dhugumadhaa waggaa tokko iyyuu barumsa addaan kuteen ture yeroo piriiparaatoorii baradhu jechuudha kutaa 11 irratti addaan kuteen ture miilli koo inni mirgaa kun yeroo tokko paralaayis ta'ee oolee waaqayyoon na oolchee inni kunis yeroo tokko paralaayis ta'ee oolee waaqayyoon na oolchee isa kanas inni kunis harki koo miila koo kana faana paralaayis ta'ee oolee waaqayyoon na oolchee sana afuuraan arganii natti dubbachaa turan dhugumadhaa jedheetanii deebisaafii ture asii booda barana barumsa fixaa gidiraas rakkin hundumtuu barana sirraa dhumataa naa jedhanii isagaa waggaa arfaffaa fixeen shanaffaa jalqabuuf barana waan ta'uun hundumtuu sirraa dhumaa gidiraa rakkinni jedhanii asii booda achan deebi'ee ji'uma tokko akkas as ture walqixxee yuunivarsiitii tan deebi'ee barumsa waggaa shanaffaan eegalee inji barataa injiinaraati asii booda waggaan bara 2015 suni jireenya ani yuunivarsiitiitti dabarse keessaa bara baay'ee milkaa'aa dhan jedhu keessaa tokko ture yeroo hedduu na dhukkuba ture gabaaseen isin taasaa yeroo keessanii fudhuu turan dhufanii maqaa qorichaa hedduun beekan akka nama faarmaasistii barate toona gaafatanii baay'een isinii tarreessa jechuun qoricha yeroo hedduu liqimsaa ture isinii jechuu barbaadeeta akka tasaa bara 2015 qoricha na bira barbaacha dhufe mucaa tokko iyyuu biroofni naa kennedhe anti peenidha isheen dhukkubbii namarraa dhiisu tokkodha ani barana koo qoricha fudhadhee hin beeku jedhee ijoolleetti bitaa galee atoo barana fayyite maanni jedhanii fayyaa taate koo barana naani waaqayyootu jiraani. Kuni kana ture waaqayyo barnoota achi sanseera tokkoffaattis riisarchiisii exit exaamii yookaan immoo caafatan sana hunduma isaayyuu eebba waan hunda xumurree milkoomnee baanee waaqayyoon guddaan galateeffadhee baay'ee mana ajaa'iba waan hundumtu wal qixxaate sana booda 2015 adoolessa 13 eebbifame adoolessa naannoo 15 gara Finfinnee kanaa dhufe asumatti tariikoo biraan dhufe ammasii adoolessa 21 sagantaa isaatii booddeen dhufe dilbata jechuudha asii booda na kaasanii maal akkana jedhu na gaafatanii asii booda tan himee asii booda akka jireenyi wantootatti ati dabarsitee dhagaa affeelutti ta'eera obsa fixachiisaa ture naan jedhanii dhugumadha yeroo baay'ee waaqayyo na ajjeese dhee beekanii baazawee dhuguma waaqayyo naaf dhiisu malee
Najjeesee beeka jechuun abdii kutannaa waan jedhamu argee beekan abdii kutadhee beeka jireenya kootii fi obsa fixachiisaa ture jireenyachi baay'ee rakkisaa ture akkuma isaan jedhan iskuulii darbee jireenya ni dabarse baay'ee ulfaataa ture baay'ee rakkisaa wayiiti asii booda waaqayyo achitti jireenyi kee obsa fixachiisaa ture waaqayyo asii salphiseera siin jedha yeroo gabaabaa gidduutti waan si ta'e galateeffattaana jedhanii ameen jedhee baay'ee gammadee galee asii booda bakka amma waaqayyo jireenya ani hojii barbaadu kana salphiseera akkuma jedhee amanee dafeen appilaa godhee bakka shan tokkotti appilaa godhee hojii barbaaduun eegale asii booda hagayya keessa calalii darbee na waamanii iddoo tokko boolee walloo safareedhama asii booda intarviiyuu kuttuna jedhanii achi dhaqee intarviiyuu godheen gale ammas intarviiyuu lammaffaa godheen galee asii booda hagayya gaafa 29 hagayya 21 adoolessa 21 hagayya natti dubbatee gazeelee hagayya gaafa 29 bilbilli naa bilbilamee congratulation naan jedhan. Asii booda maalinaan እንኳን ደስ አለህ ኢንተርቪው ስላለፍክ ስራ መጀመር ትችላለህ አንጀላ garuu jedhanii mucaa tokkoon waaqayyo isa hundumaa danda'u kana faana jiruun beekaa jedhanii. Dhuguma ani magaalaa Battichaa beeksisichuma irratti argee nama tokkoyyuu hin beeku amma hojii jalqabee torbee lama ga'eera alamganaa yookaan keentarii bakka jedhamu irraan hojjedha waaqayyo nama ayyaanni waaqayyo irra jiru isin gidduu kaa'eera itti fayyadamaa. Waaqayyo waan akkasii naaf hojjetee mataa keessan gararraa ol kaasaa waaqayyoof